Dubartiin tun shamarree bifaan bareedduu tan amala gaarii qabdu akkasuma tan rabbii isii sodaattu. Waan isii mudate cufa rabbi irraa hijattee jaalalaan qeebalti. Miskiinummaan sitti jiru wajjin barumsa isii jabaattee barattee yuunivarsiitii xumurte. Wayita barnoota isii xumurtee booda gurbaan tujjaarii tokko intala tana fuudhuudhaaf dhufe. Gurbaan kun dureessa. Haadhaa fi abbaan intala tanaa waan isa gaafatan cufaahuu gurbaan kun ni godhaaf. Yaada intala isaanii osoo isii hin gaafanne haadhaa fi abbaan intala tanaa gurbaa wajji wal ta'an. Eegasii intala isaanii gurbaa kanaaf kennan. Mucayyoon tunis haadhaa fi abbaa isii irraa miskiinummaa tana khafiifeessuuf jecha heerumte. Eegasii aruuza godhee fi intala tana jaarsi isii mana fooqii masaraa fakkaatu keessatti isii galcheen. Intalti tunis rabbii isii galatoonfattee rakaa lama salaatte. Eegasii rabbii isii kadhatte akka rabbiin isii gammachiisuu fi bultii isii keessatti rakkina isii mudatu akka isii irraa oofu. Eegee heerumtee ji'a lama booda intalti tun jaarsi isii dura dubartoota hedduu akka fuudhee turee fi dubartoonni hundi ilma dhiiraa isaaf da'uu dhabnaan akka isaanii dhageesse. Yeroo kana jaarsa isiitti dhiyaattee hadiisa lama kan Rasuulli sallallahu alaihi wasallam waa'ee ilmaan dhalaa keessatti dubbate himteef. لا تكره البنات فإنهن المؤنسات الغاليات ومن ولي ابنتين فأحسن إليهن كن له سترا من النار. garuu jaarsa isiitti hadisni kun humaa itti hin fakkaanne. Dubartiin tun hedduu sodaatte wayita ulfooyte booda ulfa garaa isii keessa jiru dhiira modala akka ta'es baruuf hin yaalle hanga deessutti. Eegasii duuba dubartiin tun intala dhalaa bareedduu takka dhalte. Yeroo kana jaarsi isiitis akkuma jaartiilee biroo hiiketti dubartii tanaas manuma yaalaa keessa osoo isiin jirtuu hiikeen. Eegasii waan isii wajji wal qabataatis warra isiitiif erge. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. dubartii tanatti gaddi guddaan dhaga'ame. Garuu dubartiin tun kanumaa wajjin rabbii isiitti hirkatte. Rabbii isii galatoonfatte godhii rabbiin isiif godhe irratti. Ji'a muraasa booda mudiirri mana yaalaa kan seenaa dubartii tanaa dhagee obsa isiitii fi haala amala isii akkasuma diina irratti jabduu ta'uu isii wayita dhagee dubartii tana jaalatee isii fuudhuudhaaf dhufe. Intalti tunis gaafii isaa qeebaltee mudiira mana yaalaa kanatti heerumte. Dubartiin tun mana isii kan duraanii eegee heerumtee booda mana miskiinaa fi ilmaan yataamaa akkasuma darasaan nyaata irraa nyaattu goote. Jaarsi isiitilleen isii gargaareen. Guyyoonni numa dabran. Rabbiin ijoollee dhiiraa lama isaan razaqeen. Intalti isii guddoon barnoota isii fixxee eebbifamte. Eegasii miskiinaa fi yataamaa nyaachisutti seente harmee isii wajjin. Guyyaa tokko namtichi dullachi tokko kan uffata cicciramaa dulloome uffatee nyaata kadhatu isaanitti dhufe. Harmeen tun namticha kana yaadatte. Imimmaan ija isiirraa dhangala'ee maalitu si mudate? Ati warreen qabeenya qaburraa turte jetteen. Gurbaan kunis addunyaan tun natti jijjiiramte. Wanni hundinuu seenaa tahee dabaree jira jeen. Harmeen tunis na yaadattee ani bar jaartii teeti tan duraanii tunis ilmooteetii bar jetteen. Yeroo kana namtichi kun badiin isaa galtee fi booyutti seene. Eegasii waan isa mudate himeef. Namticha kana ilmaan isaa kan dhiiraatu qabeenyaa fi manneen isaa irraa fudhatanii abbaa isaanii kana aari'anii karaa gubbatti isa darban. Eegasii namtichi kun sheenaanti dhaga'amte. Kuni galata dilii tiyyaati. Badiin ani atii fi jaartiilee tiyyatan biroo irratti raawwadhe saniin galata galfamutti jira. Rabbii jeeti dhiifama naaf godhi jeen. Taltii isaa fiidee abbaa isiitti maramte. Jaartiin isaa tan duraaniitis dhiifama isaaf goote. Eegasii qulfii mana nyaataa kana isaaf kenniteef. Intalti isaatis yaa abbaa kiyya arrarraa eegalee anaatu si gargaara anaatu si tajaajila jetteen. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض
لا إله إلا هو فأنى تؤفكون